Akkam jirtan kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamu. Oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunqasit faana turan Ejersoo Wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti Ixaaliyyiin Amaara kan faannoo jedhamtu liyyuu haayiliin Amaarati fi hidhattoonni shiftaa Abiyyi Ahmad akkasumas bulchitoonni godina Walloo waggaa tokko dura aanaa Harxummaa Fursee bakka addaa Intalee jedhamuun beekamutti Oromoota Walloo aduu guyyaa hidhaa baasanii jumlaan kan ajjeesan yoo ta'u, qotee bulaan Oromoo Walloo haqni ilmaan keenya nuuf haa ba'u jechuun dubbataa kan jiranii fi dhaabbileen mirga namoomaaf murtoo seeraa haa kennamu jechuun gaafataa jiru. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Qotee bulaan Oromoo Walloo dhimmi ilmaan keenya rashanamanii ajandaa ta'uun kaafame haqni isaanii haa ba'u jechuun dubbate. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti Ixaaliyyiin Amaara faannoo jedhamuun yaamamtu. Ilmaan Oromoo Walloo jumlaan ajjeesanii bineensa nyaachisuu hordofe. Dhaabbileen mirga namoomaa falmu murtoo argachuu qaba jechuun kan dubbatan yoo ta'u, qotee bulaan Oromoo Walloo madda nageenya bilbilaan dubbisuun dhimmi ilmaan keenya rashanamanii ajandaa ta'uun kaafame haqni isaanii haa ba'u jechuun dubbate. Waggaa tokko dura sababa lolli kaaba Itoophiyaa akkaan hammaachuuf godinni Walloo harka waraana Waloo TDF waraana bilisummaa Oromoo galuun ergasi waraanni TDF godinicha gadhiisee ba'ee namoonni hedduun kumaatamaan lakkaa'aman ABO shanee fi juuntaadha jechuun shakkamanii mana hidhaatti guuramuun akkasumas hidhaa keessaa baafamuun Ixaaliyyi Amaara haftee ilmaan Minilik kan faannoo jedhamtu liyyuu haayilii Amaara hidhattoota shiftaa Abiyyi Ahmad fi qaamoota godinicha hooggananiin dirree gubbaatti baafamuun aanaa Harxummaa Fursee gaamillu bakka addaa Intalee jedhamutti ija hidhanii konkolaata gubbaatti uleen tumanii ergaa laaffisanii booda konkolaata gubbaa gadi darbuun rashananii viidiyoo waraaban. Viidiyoon sunis fuula marsaariitii hawaasummaa irratti naanneeffamuun mootummoota addunyaas kan dheekkamsiise ta'uun ni yaadatama. Haaluma kanaaf viidiyoo suukanneessan kun fuula marsaariitii hawaasummaa dhuunfaa idileef kan kana fakkaatan irratti naanneeffamuun mootummoota addunyaas kan dheekkamsiise ta'uu fi miidiyaalee gurguddoo hanga xixiqqaa irratti dubbatamaa kan ture yoo ta'u, namni dhagahu dhabamuun callifamee ture. Dhimmi gara jabummaa faannoo Amaarati fi hidhattoota shiftaa mootummaa Ampaayera Itoophiyaati raawwatame kana hordofee dhaabbanni mirga namoomaa Itoophiyaa gochi kun hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraa fi federaalaatiin raawwatamu ibsuun itti gaafatamummaa akka argamus kan gaafate ta'uun isaa gabaafamaa ture. Gocha fokkotaa fuula addunyaatiin tolle kana BBC Reality Check qorannoo geggeessuun viidiyoo sana akka haaraatti kan gadi lakkise yoo ta'u, miidiyaalee jalaa fuudhuun kan gabaasa jiranii fi intalli Oromoo Walloo kan bakka buutu paarlaamaa uummata Oromoo Walloo taate gaafii gaafachuu ishee ilaalchise fuula miidiyaa hawaasummaa irratti ajandaa ta'ee jira. Oromoonni Walloo jechaa fi gocha raawwatame darbe fuula marsaariitii hawaasummaa irratti ilaaluun kan miidiyaa madda nageenya dubbisan yoo ta'u, gochi ilmaan keenya irratti raawwatame hanga har'aa gaafa ni dubbanna jennu ni ajjeefamna jennee callisne har'a ture. Garuu Rabbiin dhugaa ilmaan keenya ragaa waliin addunyaatti nuuf mul'isee jira. Hedduu keenya hanga har'aa namoonni hedduun hidhamuu malee eessa akka jiran dubbannee jirra. Eessaahuu argachuu hin dandeenye. Wanti kunis ajandaa godhatamuun haqni ilmaan Oromoota Walloo ba'uu qaba. Akkasumas namoonni xixiqqoon illee kan lubbuun jiran yoo ta'e nuuf haa gadhiifaman jechuun ergaa isaanii dabarfataa jiru. Kana malees kan viidiyoo waraabame ifatti mul'anne aana dawweeroo gandoota Kaarruphoo, Uranee Salaamaa, Baatee, Sanbatee, Qalloo fi Dawaa Caaffaa jedhaman keessatti namoota hedduu kan maqaan beekamin jumlaan rashanamanii ajjeesuun bineensa nyaachisaa jiraachuu guyyaa guyyaan
isiniif gabaasa turuun keenya ni yaadatama. Qaamni akka duguugga sanyii Oromoota Walloo irratti hojjete kunis Irriipi Faannoo fi Liyyuu Haayilii Amaaraa gaggeessitoota godinaa fi aanaa akkasumas qaama callisii godinichaa kan yeroo yakki kun raawwatamu haala mijeessaa turee fi harki isaanii dhiiga qabu guutuun qoratamee adda baasuun qaamni seeraaf dhiyeessu tokkolleen hin jiru. Kaabineen godinaa fi aanota itti gaafatamummaa jalaa ba'uuf dhimmicha akka hin qoratamne ragaa dhoksuuf amala yakkamaa ta'uu irraa bilisa ittiin of baasan haala anjeeffatu waggaa tokko guutu. Dhimmichi akka harkifatu taasifamaa kan jiru ta'uun beekamaadha. Yakki saamicha qabeenya dhuunfaa seeraan ala barbadeessuu fi fudhatanii dhuunfachuu maqaa juuntaaf shanee jedhuun namoota nagaa hidhaatti guuruun namoota dandeettii fi hubannoo siyaasa qaban kan uummata godinichaaf yeroo rakkoo sagalee ta'uun beekaman dargaggoota hedduu maqaa shanee jedhu itti moggaasuun biyyarraa baqachiisuuf namoota hedduun humnoota hidhatan maqaa seeratiin butanii hanga har'aatti du'aaf jiraachuun isaanii fi eessaa akka jiran hin beekamne hedduun dhimma isaanii ukkaanfamee taa'aa jirra jechuun dubbatu. Beektoonni fi hayyoonni seera kan biyya keessaa fi ala jirtan dhimma kana irratti hojjechuun ragaa qabatama jiru. Qaama dhimmi ilaallatu biraan gahuun dhiibbaa malu hunda taasisuun dhimmicha furmaata seeraa akka argatu gochuun sagalee Oromoota Walloo akka ta'an gaafanna jechuun dubbatu. Qotee bulaan Oromoo Walloo madda nageenyaa dubbise. Dhimmi ilmaan Oromoo Walloo jumlaan rashanamanii bineensaaf nyaachifamanii hatattamaan murtoo seeraa haa argatu jechuun qotee bulaan Oromoo Walloo dubbataa jiru. Ijoo dubbii ABO Sadaasni 9 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 17ffaati. Qabsoon diddaa gabrummaa baroota dheeraaf uummata Oromoo gaggeessaa ture bifa caalaatti qindaa'aa fi waltaa ta'een guutuu Oromiyaa keessatti wal qabate akka diriiru jechuun ABO'n ijoo dubbii kana keessatti eeree jira. Bal'ina isaa Abdallaa Miwaan qindeeffate qaba. Sadaasni 9 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 17ffaa ijoo dubbii ABO Sadaasa 9 2022 qabsoon diddaa gabrummaa baroota dheeraaf uummanni Oromoo gaggeessaa ture bifa caalaatti qindaa'aaf wal ta'aa ta'een guutuu Oromiyaa keessatti wal qabatee akka diriiru warraaqsi mirga abbaa biyyummaa ofii falmachuu Oromiyaa guutuutti wal toominaan akka gaggeeffamuuf kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n bifa haarawaadhaan waggaa 17ffaan har'aa Sadaasa 9 2005 waamicha qabsoo uummata Oromoof dabarse. Guyyaa kanarraa eegalee sabni Oromoo addatti ammoo dargaggoonni fi barattoonni Oromoo gulaalee Oromiyaa hunda keessattuu manneen barnootaa sadarkaa olaanoo fi sadarkaa lammaffaa keessa mirga dimokiraasii, mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa uummata isaanii falmachuuf hiriira nagaa bahuu fi bifa adda addaatiin sochii walirraan cinnee fi itti fufinsa qabu gaggeessanii kanaanis wareegama olaanaa baasanii sirna bittaa alagaa kan wayyaanee EPRDF mormuudhaan gaaffii Oromoo addunyaatti mul'isanii ergaa Sadaasa 9 bara 2005 dargaggoonni Oromoo fincila diddaa gabrummaa bifa caalaatti qindaa'een gurmaawanii jalqabanii bara irraa baratti fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa guutuu keessatti itti fufe keessumaa ammoo eebila bara 2011 warraaqsi qeerroo bilisummaa Oromoo ergaa bifa jaarmaa dargaggoota haaraa qabatee finiinuu jalqabee guutuu Oromiyaa keessatti qeerroon Oromoo barattoonni fi dargaggoonni sabboontotaa fi walii galatti uummanni Oromoo bal'aan wal ta'uudhaan fincila diddaa gabrummaa bifa adda addaatiin mootummaa gabroonfataa wayyaanee irratti finiinsuudhaan gaaffiin isaanii kan bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa lubbuun itti bahee dhiigni itti dhangala'e lafeen itti caccabe maatiif qabeenyi itti manca'e fiixa baasuun kan hin hafne ta'u hojii fi gootummaadhaan mirkaneessanii dargaggoonni fi barattoonni qeerroof qarreen akkasumas sabboontonni dallaa shira siyaasaa roga adda addaan diinni ijaare diiganii falma finiinsuudhaan humna Oromoon qabu diina fi firattiis agarsiisaniiru. Sirni bulchiinsa wayyaanee EPRDF
nagaaf dimokiraasii akkasumas mirga saboota kabajuu diduudhaan roorroon ummatoota irraan ga'u yeroo irraa gara yerootti hammaachaa dhufuu fi ummatoota biyyattii cunqursaa fi hiyyummaa hiriyaa hin qabneef saaxiluu irraan kan ka'e fincila diddaa gabrummaa geggeeffamaa ture keessatti wareegamni qaqqaaliin ummata keenyaan baafameera. Dargaggoonni barattoonni fi sabboontoonni Oromoo hanga bilisummaan Oromoo mirkanaa'utti falmaan mirga abbaa biyyummaa kan hin dhaabbanne ta'uu lubbuu isaanii bakka bu'aan qabne wareeganii mirkaneessanii wareegama ulfaataa baasan kanaan qabsichi sadarkaa fincila diddaa gabrummaa irraa akka gara fincila xumura gabrummaatti ol guddatuuf achirraas warraaqsa ummataatti akka tarkaanfatu gochuun bara 2018 sirna TPLF EPRDF baroota 27 oliif ummata Oromoo fi ummatoota kaan hacuucaaf saamaa ture jilbeeffachiisuun TPLF gara Tigraayitti akka xaxattu godhaniiru. Kanaanis biyyattii keessatti jijjiiram siyaasaa umriif guddina dhabe fi qabsoo dargaggoonni qeerroon dhiigatti dhangalaase butatee aangootti ol ba'e. Gartuun EPRDF injifannoo qeerroof ummanni Oromoon darbees ummatoonni kaan dhiigan fidan gowwoomsaa fi qabeebsaan aangoo butatee kun gara PP jedhutti of jijjiiruun hacuuccaa siyaasaa hidhaa ajjeechaa dhiittaa mirgootaaf loloota babal'isuun sirna irra hammaataa ta'ee mul'ate. Haaluma kanaan dargaggoonni ummata isaaniif bilisummaa mirga dimokiraasii abbaa biyyummaaf walqixxummaa mirkaneessuuf dhiiga isaanii TPLF karaa irraa kaasan sirna amma aangoorra jiru PP'n akka diinaatti ilaalamanii jimlaa hidhamuu ajjeesamuu baqachiisamuuf itti roorrisamuun hiree isaanii ta'eera. Kanaaf har'allee dargaggoonni Oromoo kaayyoo kaleessa qabatanii falmaa turan akeekaa fincila diddaa gabrummaa bakkaan ga'uuf haalli gama hundaan jiru gufuu isaaniitti heddummeessus falma irraa hin dhaabbanne har'as akkuma kaleessa wareegama baasuu irratti argamanii kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo galma ga'utti falmanii fincilli kan dhaabbatu miti. Kanaaf ammoo deemsa fincila diddaa gabrummaa ilaaluun barbaachisaadha. Addi bilisummaa Oromoo guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 17ffaa kana sababeeffachuun kabajaaf ulfina goota sabaaf qabnu mul'isuun dirqama lammii Oromoo hundaa ta'u ummata Oromoo hubachiisa. 9 guyyaa fincila diddaa gabrummaa yaadachuu qofa osoo hin taane qabsoo bilisummaa Oromoo caalaatti finiinsuu irratti jabaannee akka hojjennu walii dhaabna. Galata jaallan keenya bilisummaaf kufanii bilisummaa sabaatiin mirkaneessuuf harka wal qabannee kaayyoo isaanii hojiitti hiikuuf cimnee akka hojjennu ummata Oromoo hundaaf dhaamna. Injifannoo ummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo 9/2022. Lola kaaba Itoophiyaa mariin furra jechaa lola Oromiyaa keessatti deemaa jiru lolaan xumurra jechuun of sobuudha jechuun dubbatamaa jira. Lola kaaba Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa ture mariin furra jechaa lola Oromiyaa keessatti deemaa jiru lolaan xumurra jechuun of sobuudha kan jedhe Jawaar Mohammad. Mana tokko gama tokkoon kabaa gama tokkoon gubuu jechuudha jechuun dubbatee jira xiinxala siyaasa obbo Jawaar Mohammad. Lola kaaba Itoophiyaatti geggeeffamaa turee fi jiru mariin xumurra jechuun lola Oromiyaa keessatti deemaa jiru. Lolaan xumurra jechuun of sobuudha jechuun xiinxala siyaasa obbo Jawaar Mohammad fuula marsaarii hawaasummaa irratti ibse. Mootummaan PP haleella diroonii lammiilee nagaarratti guyyaa guyyaan diroonii namaleeyyii fayyadamuun duguugga sanyii raawwachaa jiraachuu oduu guyyaa guyyaan dhagahamuudha. Haleella diroonii raawwatamaa jiru kana ilaalchisuun uummanni Oromoo hedduun qorqalbiin kan cabeef namoonni haleella dirooniin kun irratti geggeeffame awwaalcha argataa akka hin jirres ibsamaa jira. Gaafiileen hedduu fi qeeqni hedduun ilmaan Oromootiin kan ka'aa jiru yoo ta'u xiinxaltoonni siyaasa fi namoonni uummata Oromoo biratti dhageettii qaban duguugga sanyii uummata Oromoo irratti adeemaa jiru maaliif callisan jechuun fuula miidiyaa hawaasummaa irratti irra deddeebiin dubbataa jiru. Haaluma kanaan hayyuu fi beekaa Oromoo kan ta'e xiinxala siyaasa obbo Jawaar Mohammad
qeeqaaf dheekkamsu maaliif callistan jechuu kanaaf deebii kennuufii yaalee jira. Jawaar Mohammad ergaa garaagara fuula miidiyaa hawaasummaa irratti deemaa jiruufi qeeqa keessoon irratti deemaa jiru ilaalchisuun fuula marsaariitii hawaasummaa isaarratti barreeffama keeyyata 2 hanga 3 ta'uun dubbate. Barreeffamni obbo Jawaar Mohammad barreesse kunis kan akkas jedhudha. Dhumaatiin uummata Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru irratti maaf hin dubbanne koomiin jettu hedduutu dhufama. Gama tokkoon koomii sirriiti, gama biraan garuu maal haa baasuuf dhamaraasuunis jira. Osoo dubbachuun bu'aa buusee osoo haalli hangana hin babbadin amma laagaan keenya goggoguu wayii waannee jirra jechuun barreeffama isaa kan itti fufe obbo Jawaar Mohammad. Lubbuu teenya qabsiifne uummata keessa deemnee gorfanne ol deebinee hooggantoota gama hundaaf waan argine gabaafne akka osoo dubbiin daran waliin xaanxalleen furaa kadhanne gaafa dhumaatiin kun akka dhufu tilmaamnu waywaannu aanaalee takkaa fi 2 qofaatu jeequmsaan hubamaa ture. Har'a godinni Oromiyaa lolli keessatti hin godhamne kan ilmi namaa keessatti hin dhumne jiru jechuun kan itti fufe barreeffama kana Jawaar Mohammad. Dhugaa haa dubbannu jechuunis deebise. Lakkoofsni ilmaan Oromoo waggootan 4 kana ajjeefamanii kan bara wayyaanii fi darguu walitti daballee ni caala. Har'a uummanni keenya miliyaanotaan qe'ee isaarraa buqqa'e. Rakkoo hamaa keessa jira kan jedhe Jawaar Mohammad. Dargaggeessi Oromiyaa misoomaaf barate gama gamaan hidhatee wal fixaa jira kan jedhe Jawaar Mohammad. Kun qaanii dubbachuuf nama surura jechuun waan sammuu isaatti itti dhagahamu ibse. Xiinxala siyaasa obbo Jawaar Mohammad. Har'as waanuma kaleessa waywaacha baane jenne maddi lola kanaa wal dhabde siyaasaati. Mariin malee madfiin hin furamtu akkuma kaabatti agarre hammuma dheeratu. Lolli kun marimaan dhumuuf ta'a. Waan hin oolleef miskiina lafarraa haxaa'uun biyyee hiyyeettii daran unkuteessuun haa dhaabbatu. Kan jedhe Jawaar Mohammad rakkoo Itoophiyaa kaabatti nagaan furree Oromiyaatti lolaan fixinna jechuun sobaadha. Mana cinaa tokko gubaa cinaa biraan kabuu wal fakkaata. Oromiyaan dhiiga Itoophiyaan ijaaramtuu hin jirtu. It is matter of geography and demography. Balaan Oromiyaa uummatoota fi naannootu maraa akka tuqu kaleessa hubachuun danda'amus. Har'a ragaan guyyaa guyyaan mul'ataa jira. Rakkoo gama kaaba biyyatti araaran fixuuf yaaluun abdii horee jira. Garuu hamma kana Oromiyaas karaa nagaa hin qabanne. Yaaliin araara kaabas carraan milkaayuu isaa xiqqaadha. Itoophiyaan gaagama ishii mudateera. Bararree biyya hundaaf taatu ijaaruu yoo barbaanne wal mariinis rooga hundaan godhamuu jiru dhaabbachuu qaba. Kanaan alatti fuuldurri uummataa fi biyya sanii guyyamaa guyyaan hammaataa deemaa jira jechuun dubbii isaa godhabe. Akka jecha xiinxala siyaasa obbo Jawaar Mohammad kanarraa hubatamuuf yaalametti gochi guutuu Oromiyaa keessatti deemaa jiru wal dhabde siyaasaati akka malee akka ta'eef mootummaan PP marii fedha qabaachuu dhabuu kan ibsudha. Mootummaan bilxiginaa biyyan bulchaa ofiin jedhu waraana gama kaaba Itoophiyaatiin geggeeffamaa jiru dhaabuuf mariitti jiraatus. Humnoota isaa fi diroonii uummata kaaba Itoophiyaa fixaa ture Oromiyaa irratti deebisuun duguugga sanyii geggeessaa jira. Wal dhabdeen lola kanaa wal dhabde siyaasaati malee wal dhabdeen biraa akka hin jirre xiinxaltoonni siyaasa tokko tokko ibsaa jiru. Ajjeechaan jumlaa lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru kunis dhaadhabanii mootummaan biyya qabu kana namatti mul'isuudha jedhamaa jira. Gochisuu kanneessan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru gama mariitiin ce'uun furamuun isaa waan hin oolleef miskiina irratti cubbuun raawwatamaa jiru haa dhaabbatu jechuun xiinxalaan siyaasa Jawaar Mohammad dubbatee jira. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwatanidha. Qophiilee madda nageenyaa tuufaan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedha.